Guyyaan har'aa egaa Oktooberii 9 jechuudha. Baatii 10/2024 amanuun nama dhiba jechuudha. Takkaatiin sharafni gabaa gurraachaatiin hanga kana dabale jechuun dhugaa waan har'a ganamachuudha. Ganamuma har'a ganamallee jechuudha. Yeroon ani sarchi godhee ilaalutti haga kana hin dabalee lama faa kan dabale tokko faa kan dabaletu jira. Keessaayitiisa jedhan yookiin immoo waaree booda jechuudha. Humnaa ol dabaleetiin jira. Kun immoo dabaluun isaa hanga tokko nuuf warra mana namaa keessa jiru warra itti jijjiiramuu barbaaduuf faayidaa nuu qabaata jedhee yaada. Garuu warra biyya keessa jiran warra midhaan bitanii nyaatan akkasumallee waan hedduu ilma namaaf barbaachisu keessaa yeroo ilaallu immoo biyya keenyatti miidhaa guddaa geessisa jedheetiin yaada jechuudha. Dabaluun maallaqaa yeroo asirraa dabalu akka nama miindaa doolaara nyaatutti biyya keessatti illee wantoonni adda addaa akka dabalamu bittaa gurgurtaa irratti jechuudha. Namni isuma kaleessa nyaatu isuma kaleessa dhugu garuu miindaa argatu takka irratti dabalamuuf hin jiru. Waan inni bitu immoo harka lama harka sadii itti dabalaa jechuudha. Wantoonni nyaataman dhugaman uffataman ilma namaaf barbaachisan martiyyuu jechuudha. Haa ta'uuti guyyaa har'aa jechuudha. Sharafni waan hedduu dabaleedha. Akkasumallee immoo yeroo hundumaa viidiyoo daawwatadha guyyaa yeroon jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessaa fi har'a gidduutti doolaarri yeroo ilaaltan gara birrii 4 ol dabale jechuudha. Takkaatiin birrii doolaarri tokko takkaatti 4 dabale yeroo jedhan mee doolaara 500 yoo ergitan 4 si'a 500 yoo baay'istan jechuudha. Waan qalbii miti jechuudha. Kanaafuu sharafa ilaallattanii ergan oollee immoo jechuudha. Ergan oollee sareef qoricha qotuutu gaariidha jedhanii ergaa itti fayyadamuun hin hafne immoo sharafa ilaallattanii yeroo hundumaa akka itti fayyadamtanii isiniin jedha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa yeroo hundumaa odeeffannoo isin biraan hanga'a. Isinis akka na hordoftan akka na jaallattan abdii guddaan qaba. Asumaan immoo nagaa hin daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka adda addaa teessanii na daawwachaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti aansuun warri mana koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Odeeffannoo waqtaawwaa yeroo hundumaa akka ani isin biraan gahuu fi notificationii olii irra godhadhaa isiniin jedha. Namoota kaan bira akka gahuuf immoo like godha akka viidiyoon kun buush ta'ee nama bira gagga'uuf jechuudha. Akkasuma saboonni kaan buush godhanii waliin geessisu garuu saboonni keenyi like gochuu irratti duuba taftu maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Otoo saba kaaniitii dhugaa dubbachuuf viidiyoo tokko irratti 1,000 2,000 ol laayikii qaba jechuudha. Keenyi garuu 400 guutu laayikiin keenya yaw lamaaninyaaw hunduma isaafuu galatooma warri laayik gootan jedha. Egaa jechuudha Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha 141.28 oole jechuudha. Ganama fakkeenyaaf 100 fi 38 ture jechuudha. Garuu haguma kana gidduutti 141.28 ta'e screenshot irra isiniin godha. Sarchi gootanii deemtanii ilaaltanii check gochuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaaf sobasa. Akkasumallee Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 164.58 oolee jira. Akkasumallee China Hewan tokko 19.99 oolee jira. Inni itti aanu Pound Sterlingiin tokko 184.84 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko 4.12 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 103.39 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 95.15 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko guyyaa har'aa 367.37 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko 199.42 oolee jira. Akkasumallee Bahareen diinaarri tokko 374.4
96 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet mootii birrii kan jennu jechuudha. Kuweet mootiin birrii guyyaa har'aa 460.65 oolee jira. Dhugaa dubbachuuf kaleessa 449 ture. Leelaalame birrii meeqa dabale 11 dabale jechuudha. Takkaatti dhugaa dubbachuuf garmalee qaala'eetiin jira. Akkasuma immoo inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 38.43 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko 37.63 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itiyoo Black Marketii 37.63 oolee jira. Akkasumallee immoo warri Saudi Arabiyaa iskeelii maallaqa keessanii baay'ina isaatiin ergattu abbaa kudhanii abbaa 50 jedhamee isinii ergama. Kanaafuu warri birriin keessan baay'ee ta'e guyyaa har'aa mabruuk baga gammaddanii 29.50 oolee jira jechuudha. Yeroon isiniin jedhu tokko isheetu 29.50 miti. 29.50 hirtuu jechuudha. Fakkeenya 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 29.50 jettanii ni argattu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqaa ta'e immoo guyyaa har'a jechuudha 30 oolee jira. 30 yeroon isiniin jedhu tokko ishee 30 miti. Akkaataa itti hirattanii 200 yoo qabaattan jechuudha. 200 baay'isu fakkeenyaaf jechuu kootika 200 baay'isu 1,000 hiruu 30 jettanii kaalkuleeta jalatti argachuu ni dandeessu. Yeroo hundumaa jechuudha birrii qabdan maallaqa qabdan 1,000 baay'istu jechuudha. Isan booda yoo baay'ee qabaattan 29.50 firtu. Yoo immoo xiqqoo qabaattan immoo 30 firtu. Garaagarummaan maallaqa baay'ee fi maallaqa guddaa guyyaa har'aa biyya Saudi Arabiyaa keessa jiru adii tokko jechuudha. Kanaafiyyuu maallaqa keessan immoo adii tokkoof jettanii maallaqa baay'istanii daldalaa yookiin immoo nama hin beeknetti illaatiin isiniin jechuun jaaladha. Dafqii ofii nama marartii dhugaa dubbachuuf anan birriin tokkoyyuu nama marara maaliif akkatti fiduu waan hin beekuuf jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan ergachuu dandeessu isiniin jedha. Ergaan kun immoo ergaa warra Saudi Arabiyaati jechuudha. Warri isinii hin galle qassi ja'a viidiyoo irra deebi'aa geeffadha. Akkasumas immoo kaalkuleeta jala galaati ilaalaa jechuudha. Yeroo sharafa gadi qannasanii isinii ergan ol kaasanii isinii ergan sharafa irratti herrega irratti illee isin daguu danda'u. Sababiinsa namaan galu waan ta'eef yoo isinii hin galle taatan koomentii faa jalatti walii barreessa. Akkasumallee akkoota biyyoo kaanii warra saba warra kaan yeroo aggeeffatan naannaa kanarra amma fakkeenya yoo Dubaay ta'e Shaarjaarraa akkas Dubaayirraa akkas naannaa akkasirraa an akkasitti ergee waliin jedhanii walitti himu. Akkasumallee Saudii keessatti illee Jiddaarraa akkas Makkaarraa akkas Riyaadirraa akkas jettanii koomentii jalatti akkasittan erge jettanii wal jajjabeessuu dandeessu isiniin jedha. Koomentii jala walii kakkaa'a wal jajjabeessaa isiniin jedha. Naannaa adda addaatti adda addaan ergama. Daldalaan adda addaa gatii adda addaan ergaa jechuudha. Inna asumaan kanatti aansuun Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko guyyaa har'aa 2.91 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'eliin shiqiliin tokko guyyaa har'aa jechuudha 37.57 oolee jira. Akkasumallee Suudiin kirooniin tokko 13.60 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko 1.60 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.56 oolee jira. Akkasumallee yuuroodha. Yuuroon tokko 154.93 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri viidiyoo kiyya daawwattan martiin keessan yeroo hundumaa laayik gootanii akka ol bush na gootanii barbaada. Faamasii na godhaa isiniin jechuun barbaada. Warri hanga dhumaa viidiyoo ko daawwattan galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo yeroo hundumaa waqtii ilaalee isin biraan gahuuf ani qophiidha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan bulaa.